Hashamaa akkam jirtu hordoftoota alamii tuubii nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyoo nagaa waaqayyoo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu obboleewwan koo akkasuma haarawaa maatii kanaaf taatanii baga nagaan dhuftanii nooraa isiniin jireen jira duraanis kan turtan immoo baga nagaadhaan na eeddan obboleewwan koo akkasuma koomentii naaf kennuudhaan na jajjabeessuudhaan kan na wajjin turtan hunduma keessanuu baay'ee isin galateeffadha galatoomaa obboleewwan koo. Egaa har'as viidiyoo tokko qabadhee dhufeen jira. Isin fayyadaa jedhee kana yaadadha jechuudha. Akkasuma gorsa jechuudha. Kuni gorsa keessattuu jaalalleewwan yookiin abbaa warraa fi haadha warraa sirriitti kan fayyadudha jechuudha. Kanaafuu hanga dhumaatitti viidiyoo kana dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Laayik gochuudhaan eegalaa isiniin jedha obboleewwan koo. Egaa akkuma jalqaba irratti dubbadhetti egaa maa'inni mata dureen isaas dhiironni shamarran akkamii jaalatu yookaan immoo jaalalaan kan sirriitti maratan shamarran akkamiiti kan jedhudha jechuudha. Egaa isa kana keessatti jechoota ijoo ilaalla jechuudha. Isaan akkamiiti kan jedhu tokkoffaa irratti kan isa deeggartu jechuudha. Kan isa deeggartu yeroo jennu egaa jaalalleewwan yookaan abbaa warraa fi haati warraa tokko haadha warraa isaa kan isa deeggartu yookiin wanta inni hojjetu tokko kan waan inni haasa'u isaa ta'u wanni kun hin ta'a jedhee yeroo inni ittiin maratutti hin ta'a jettee kan isa deeggartu kana baay'ee jaalata jechuudha. Lakki hin ta'u jettee yookaan immoo kanuma ishii kiyyumatu ta'a kan jettu ta'e kana kanan jaalatu jechuudha. Akkasuma immoo yeroo inni manas deemee eessa oolee eessa dhaqee maal nyaatee maal dhugee maal uffate waan akkasii to'annoo kana yookaan kan qoxaxartu kana baay'een jaalatu jechuudha dhiironni. Kanaafuu kan isa deeggartu baay'ee jaalata jechuudha. Inni lammaffaa immoo yeroo isaarraa hin fudhatin jedha. Kan hin fudhanne yeroo isaa yeroo jennu egaa jaalalleen keenya yeroo nu wajjin kan dabarsus hin qaba jechuudha. Akkasuma immoo yeroo hojiis qabaachuu danda'a yookaan immoo hiriyoota isaa wajjin yeroo kan dabarsu jira yookaan maatii isaa wajjin yeroo dabarsu qaba jechuudha. Kanaafuu yeroo isaa kana isaaf dhiisuu qabna. Yeroo keenyas nuuf kennee yeroo waa'ee jiruu keenya waa'ee bultii keenya kan irratti haasofnu yeroo keenya nuuf kennuu qaba. Garuu immoo yeroo isaa irraa fudhachuu hin qabnu jechuudha. Yeroo irraa fudhachuu yeroo jennu egaa dhiironni egaa waan baay'eedha kan yaadan jechuudha. Jireenya isaa gara fuulduraa akkasuma karoora adda addaa wanta baay'eedha jechuudha kan isaan yaadan. Kanaaf yeroo waan akkasii yaadu kana dhiisuudhaaf jechuudha. Kanaafuu shamara akkana kana baay'ee jaalatu jechuudha. Inni sadaffaan immoo walitti bu'iinsa karaa nagaatiin hiikuu. Egaa walitti bu'iinsa karaa nagaatiin hiikuu jechuun egaa namni walitti bu'uun yookaan wal loluu waanuma jirudha. Maaliif jireenya keessatti egaa waan xiqqoo irratti ta'uu danda'a walitti bu'a jechuudha. Kanaaf walitti bu'iinsa kana egaa mariidhumaan osoo lola baay'ee keessa seeniin osoo wal arrabsoo yookaan wal jeequu guddaa keessa osoo hin seeniin taragaaga'aniituma kan walitti bu'iinsa isaanii kan jechuudha. Kanaafuu egaa yeroo tokko egaa namoonni tokko maa'inni abbaa warraa isaanii yeroo lolanii baay'ee kan lolantu jira jechuudha. Shamarran yookaan dubartoonni baay'ee kan lolan jiru. Garuu inni kun barbaachisaa miti. Maaliif yoo jenne egaa dhiironni hin jaalatan jechuudha. Shamara loltu yookaan isarra kan sirriitti loltu hin jaalatan yookaan arrabsuudhaan wanta sammuu isaatti dhaga'amu yeroo jettuun baay'ee aaraa baay'ee jibbaa deema jechuudha. Fakkeenyaaf ati amma dhiira ati amma maali ati amma surree kaawwattee deemta waan akkasii kan arrabfamu hin jira. Kun garuu baay'ee aara jechuudha. Kanaafuu jaalallee isaasan yookaan jibbaa deema jechuudha. Kanaafuu waan akkanaa kanan jaalatanii walitti bu'iinsa karaa nagaatiin karaa salphaadhaan yookaan mariidhaan kan hiikamu waan akkasii kana shamara akkasii baay'ee jaalate jechuudha warroonni dhiiraa. Inni arfaffaan of kan kabajuudha. Egaa shamarri kan of kabaju tokko dhiironni baay'ee jaalatu. Amma fakkeenyaaf shamarreen tokko hojjaa qabdaa jennu
hojjaa qabdii. Inni immoo yookaan jaalalleen ishii kuni hojjaa kan hin qabne zimbireetuma aluma zooree kan galu kan suusii adda addaa kan qabu yeroo ta'e ishiin immoo hojjaa ishii san dhiistee yookaan inni hin deebi'atte isa faana deemte bakka inni ooltee bakka inni deemoo deemte shamara akkasiin jaalatu jechuudha. Kan of kabajjee hojii ishii san kan hojjettu kan inni jaalatu jechuudha. Kanaaf hojjaa ishii san dhiistee isa faana kan deemtu otoo hin taane yeroo inni iyyuu yeroodhuma hunda kan sirraa'u baatu ta'e keessa akka hin darbine yookaan akka dhiisu itti himuu kan qabdudha jechuudha. Kanaafuu kan of kabajjee ni jaalata jechuudha. Of kabajjee innis akka isa kabajuu ni taasiste jechuudha. Kanaafuu inni qo'isan deebisaa inni isan karaatti deebisaa waan akkasii jettee hojii ishii dhiistee isa faana deemuun qabdu jechuudha. Kanaaf shamara akkanaa baay'ee jaalatu kan of kabaju jechuudha. Inni shanaffaan nama hojii ta'e jedha. Nama hojii kan taate. Egaa shamarreen tokko nama hojii hojjaa kanuma ta'e haa ta'u hojjaa kanuma beektu ogummaa harkaa ofiin kan beektus ta'uu danda'a yookaan barumsas ta'uu danda'a yookaan immoo wantuma ta'e yoo ta'e nama hojii kan taatu taate baay'ee jaalata jechuudha. Maaliif yoo jenne egaa dhiirri tokko amma fakkeenyaaf inni qabeenya qabaa jennu qabeenya baay'ee yeroo qabaate ishiin immoo nama hojjaa yookaan ogummaa wayii qabu yoo taate hojjaa ishii kana dhiistee inni qabeenyi isaa baay'eedha kan kiyyanan dhiisetti yoo dhiiste shamarra kana baay'een jira. Kanaaf egaa qabeenya isaa kan hin dhabdan ofitti amantee of kabajuudhaan yeroo ofii kennuudhaan akkasuma kan hojjettu shamara akkanaa baay'ee jaalatu jechuudha. Nama hojii kan taate maaliif isa kanaan yookaan jaalalli isa kanaan wal dhabuu jira addaan ba'uu jira gaaf sanoo maal gochuu dandeechi ofitti hafte waan ta'eef hojii kee kana kabajjii hojii kee kana wajjin turuu qabda jechuudha. Kanaaf inni qabeenya qaba qabeenya isaa san ilaaluu qabnu. Kanaafuu hojjaa beennu dhuunfaa keenyatti hojjechuu qabna. Kanaafuu yeroo kana dhiironni shamarran akkanaa waan jaalataniif hojii dhuunfaa keenya qabaachuu qabna jechuudha. Egaa kanaaf obboleewwan koo shamarranii akkasuma jaalallee kan qabdan kana boodas kan qabaachuu barbaadan jechuudha. Gorsi kun sin fayyada jedheen yaada. Anis barumsa guddaa waan irraa argadhee fi kanaafuu gorsi kun akka sin fayyadu abdiin qaba. Egaa viidiyoon isinitti tole laayikii godhaa koomentii sinaaf kennaa. Akkasuma sabiskiraayib gochuudhaan walaa jajjabeessuun ijoollee Oromoo hunduma keessanuu baay'ee sin galateeffadha galatoomaa isiniin jedha. Egaa har'aaf kanuma jechuudha. Yeroo biraa walitti deebinaa nagaadhaan naaf turaa baay'ee sin jaalladha galatoomaa hunda keessanuu.